Yoya nagenyi Rabbi guddaa sumbaratti haa jiraatu oduu rifachiisaa addunyaan amma sa'aatii kana miidiyaaleen 24 ol lallabaa jiran qabadheetiin gadi dhihaadhee jira live irratti argamna walii qoqqooda share akkasumas diut share like gochuun commenti keessatti nu barreessuudhaan egaa oduun rifaasisaa ammajji tokko yookiin December 1 guyyoota sadiif teknolojiin neetworkii guutumatti dhaabbachuu fi gama biraatiin qo'annaan Ameerikaan tibba darbee ragaawwan gurguddoo argadhe jettu har'a mirkanaa'e aduun guyyaa sadiif biyyoota 124 irratti cillimuun akka isin hin naasisne kan jedhu irratti tarii ammoo there is one power on above kan jedhu kuni maal jechuudha. Aljezera, CNN, BBC, The Guardian, Washington Post, Agence France, Al Arabia, CNN, The Fox, African News, CBC, mal jedhan The Guardian wajjin an engineer gaaddisaadha. Eeyyeen waaqni nu baraarina itti dhiyaadha. There is one power on above the next week, December 1 up to 5, we haven't the global internet and network server on the world. We standing up together at find solution. Eyen walfanatane gamtan hadabbannu furmata habarbannu jedhane yu amajji tokkorra kaase hamma shanitti imma global network idila addunyaaf internetii gama biraatiin rakkoo kanaaf furmaanni maal kan jedhu torbeewwan darbe keessatti baqqaana maxxansaalee adda addaa keessaa addunyaadhaaf lallabneeti turre. Addunyaan balbala walitti cufattee kun dhaga'ee akkan dhageenyetti ammoo rakkoo kanaaf furmaata barbaaduun dhiifame akkasumas wal qolachuu fi olola walirratti oofutu eegalame. Sababni amajjii tokko yookiin December tokkorraan gashaniitti ta'uu kuni baqqaana aduun gaaddidduu maarsii irratti qubattuu fi pilaanetiin haarawa argamte irratti qorannoon taasisame waggoota 167 asitti kun kan jalqabaati jedhamee jira. Teknolojiin addunyaa waggoota 37 as gara hawaatti ciche hojii dhaabe fakkaata. Kabajamtoota caqastoota keenya maarree. Thus the sun impassion of the energy and the solar light, the chain react into crashing. Tariho humni baqqaana fi annisa adu hojmatan ala ta'u mala guyyoota muraasaaf akka rifanne jedhani. All told, if the seriously the sun loses total of MC4, the millions and C is square in the sunrise within the energy and planet warning. Kunis cicharako hamma baqqaana lakkoofsa eerame irratti haalli planetii fi orbitii wal furguga yookiin afaan wal deebi'uuti jedhame. The Earth orbit into out the spiral by 1.5 cm square per habit. That's 0.6 cm, the equivalent for the mass if the Saturn due to the nuclear fusion. Eyyeni baqqaana qo'annaa tibba darbe godhame irratti ammoo waan kana solar systemiidhaan ilaalame turus rakkoowwan gurguddoon baqqaana faalama qilleensaatii fi nuclearii irratti xiyyeeffate sodaa jalqaba qabnu ture jedhe Antonio Valeskin kan qo'ataa saayintistii dure warra naasaadha. The whole African, within out the central middle west African, at least the 7 countries, giddugala biyyoota Afrikaa lixaati dabalateetiin biyyoota 7 alatti, all African is dark. Afrikaan guutuun ni dukkanoofti. Australian have, that's the event, at least 2 the vast cities have advanced. Australia keessallee hagoon magaalota lama yookiin naannoo lama ifa argachuu dandeetti. Chile, Brazil, from the Europe keessa ammoo Norway, Swedish fi Poland hagoo daqiiqaa muraasaa qofa addunyaarraa dubatti hafu. Saudi Arabia
Albania, Germany, Kuwait, Iraq and Iran. From African, Djibouti, Ethiopia, half Somalia, the great empire. Guyyoota tokko qofa erga dukkanaanii booda Ethiopia, Saudi Arabia, Albania, German, Kuwait, Iraq, Iran dabalatee kan ifa aduun walitti deebi'an yoo ta'es tajaajilli interneetii garuu hin dalaguu jedhan. Eventually, the crashed into if the connection 45 American West Canada, Santiago, Chicago, DC More 45, Atlanta, and Minneapolis, Minnesota. Nafana Bua. Galaxy, and it's certainly the largest one we've ever found. If it were to replace our sun, the surface would reach the orbit of Saturn. It would dwarf Manhattan at a staggering 8 miles wide. 8 miles! Central Park is only 2.5. The major average distance from the December 1 up to 5 out the worlds of the orbital system. Rakkoon sirna orbiitiif pilaanetota walitti bu'iinsa baqqaanaa irraa kan ka'e tajaajilli hawaatiif neetworkii Google Earth argachuudha ni dhaamaan mirkanaahe. The law of the planetary motion that the planets move in the atypical orbit with the sun on the focus. Xiyyeeffannaan guddaanis humni annisaa fi akkasumas marfata yookiin lafjoo pilaaneetiidha orbitii kan jennuun sababa rakkoo gurguddaa furguga asteroidii ta'uu akkan oolles dubbatama. Maaltu ta'uu deema? It is the exactly true in the Newtonian gravity. Sirni harkisa Newton jedhamuudhaas kan dhugoomu as keessatti jedhan isaan kana odeessu. Kana qofa osoo hin ta'ini egaa dubbiin goolabamte fakkaatti. Akkasumas abbootiin amantaa hoo maal jedhu waa'ee kanarratti isiniin jechuudhaaf deema. Kabajamtoota caqastoota keenya egaa kanatti aansee ammoo Dr-Zaakir Naik akkasumas dureewwan amantiiwwan kanneen kiristaanaa kabajamoon maal jedhu qorattoonni waa'ee loojikii amantii hoo maal jedhu nafaana buutan walii qoqqooduu hin dagatina. And I'm running a series on the signs of the end of the world or signs of the hour, Alamatu Sa, on my Facebook. As far as the signs of the hour is concerned, there are two types of signs, major sign and minor sign. As far as the major sign is concerned, unanimously everyone agrees based on the hadith, there are 10 major signs. As far as the minor signs are concerned, there is no fixed number of minor signs. Different scholars have given different numbers. And the reason of difference is that some of the scholars, if one hadith has mentioned 3 signs, they may count it as 1. The other scholar may count it as 3. Some of the dhimma kanarratti hayyuun amantii Dr-Zaakir maal jedhu? The today's information, the signs of the Qiyamah, the homosexual, people speaking ill of others, ancestors, that the clothing does show off the most this body, no more stars in the sky, people's disappearing, tail building, appearance of in Imam Mahdi, appearance of the Dajjal, descending and the prophets Isa alayhi salam, appearance of the Yajuj Mahajuj, the rising of the sun from the west after which of the doors in the forgiveness will be too closed. Thus, but al-ard will emerge from the ground and will mark all the true Muslims. 14 days of the fog that will kill all the true believers, so that we to do have experienced the other signs. At the Huga, the firewalls cause destruction of the Kaaba. The writing in the sun in the Quran will vanish. Thus the trumpet will be to blow in the first time all the animals. Thus left will be to this. Thus the all mountains building what about the crumble. Eyyen kabajamtoota hordoftoota keenya Dr-Zaakir waan duraan dubbatan irraa isin dhageessifne
namni kamiyyuu lafa dammaqa kun dhufiinsa jaddaal fakkaata jedhanne kun hojmaata urjiiwwan halaalaa mul'atan gad dhihaatan aduun baharraa baatu gara dhiharraa bahatti deebi'uun faallaadha akkasumas dhufiinsa nabi Isaati alayhi salaam jedhaniit kana malees warri bahaara qotu kan Yahajuj Mahajuj jedhamaniitiin beekaman yoom sana qofa gaaraa fi akkasumas kan kana fakkaatan yeroo itti dachiin wal qixxaahan jedhan dhufiinsa mahadii kan maayyii fakkaata namticha yabbuu gurraacha farda yaabbatu kan guyyaa sadiitti waa hunda namaa dhaadheessu jaddaal dhihaate fakkaata kun dubbii dur dubbatameedha zamana sahaabotas tahee ambiyaa jedhanii amantiiwwan biraas kana dhugoomsuudhaan wantoota hedduu akka amantii isaanitti kan dubbatanidha dubbittiin osoo asii wal nyaatan asiin gabataan goolabbii jireenya dhiyaatte fakkaatti kanumaan wal qabate the second times of the trumpets eeyyeen garriin yeroo itti afuuffamu kan dhiyaattus kitaabumatu dubbate jedha Dr-Zaakir san qofaa miti namuu waan hojjateen fuula waaqa isaa duratti kan dhaabbatudha share with this all your friends yaada kana hundi keessa walii qooda if you know ignore it just remember that Muhammad sallallahu alayhi wasallam it says if you deny me to be for man I will deny you on the day of judgment guyyaa namiyyuu waan hojjatuun akkasumas taayitaa isaatiin qooda isaatiin qooda guddichaa duratti gaarummaaf hammeenyaan dhaabatuudha jedheetiin barruu isaa kan duraan kaa'e irra deebuudhaan revise godheet nuuf dhaame kabajamtoota hordoftoota keenya amantiileen biraa hoo maal jedhu paatraayikii Israa'el irra waan qabanne qabna nu faana bu'aa. So what he does, the encounter with Jesus causes a change in exactly the sensitive spot. He could have said, oh, I repent, Jesus, and from now on I'll be going to be a good fellow or whatever. No. The thing that kept him down was this passion for money. Akkasumas dureen yookiin ammoo hooggantoonni amantii kiristiyaanaa maal jedha what does in the Bible said about the end of the world isaanoo dhuma addunyaa irratti maal jedhu kan jedhuun bahee popular cultures depict in the end of the world differently than that the Bible tell us akkana jedha kitaabichi jedhan the best ways to the prepare in not to store upward water and resources rather is the by accepting Jesus as your Lord and Savior eeyyen dhufiinsa waaqayyooti booda guyyaa namni midhaan lagatu guyyaa waa hundarra kaaseet namuu kanarraa harka kaasee fuula waaqaa duratti dhaabatu jechuun lafa kaa'ani the end of the world that has been a hot topic of the long time many people are obsessed with the ideas of the apocalypse and some peoples are even preparing for the end if the world with the safe houses and for the storage shelters people cultures depict an end of the world differently than the Bible tell us. Many films have been created about the end of the world. Warri addunyaa yabbuun akka dhumtus karaa kanaan lallaban tarii maalirraa kan ka'eeti eeyyeeni aadaan kaleessa lallabamte kan waaqayyo dhugoomsu sun amma waan ifa baate fakkaatti kanumaan wal qabate the Bible tells us how the world will end that describe the end of the world within its page end of the world amantiiwwan 80,000 hedduu keessa kan jiran addunyaa kanarratti biyyi lafaa yoon dhumti ka jedhan akkaataan isaanii wal qixxaatuu baatuufis akkasumas garaagaraatiin walii faallaaf gita ta'us egaa dubbiin dhuma kamiyyuu warra amanu irraa maayyiin amantii buddizimii yookiin hindiillee guyyaan dhuma jiraachuu isaanii amanan kabajamtoota caqastoota keenya bu'uura teekinooloojii fi balaafama addunyaa jedhu irratti sagantaan
dhiyaate kana fakkaata. Kanneen peejii keenya jaalattaniif akkasumas ammoo kanneen odeeffannaan keenya isinitti tole like, duit, share akkasumas comment gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Hundi amantii qabnuun tokkummaa jaalalaan qabnuun namuu fuula Waaqaa duratti waan dhaabbatuuf eeyyeen wal jibbaa dhiifnee amantii walii kabajnee akka dhala namaatti wal jaalannee hamma guyyaan dhumaa dhuftutti wal faanaan haa jiraannuun jedha. Addunyaa irraa godaannuuf wal jibbuun, addunyaa irraa godaannuuf wal ajjeesuun, addunyaa irraa godaannuuf wal hadhatuun akkasumas jibba walirratti oofuun aada maleedha. Dhaloonni diinagdeen qarooma, qaroomni barnoota. Kana malees ammoo jaalalli utubaa dacheeti. Amantii hunda keessatti jira. Amantiin kamuu kamii ol caalee kun kan jibbuun hirra hin jiraatu. Sagantaa koo goolabee jira. Injiinar Gaaddisaa Gadaati. YouTube chaanaalii keenyas gara TikTokii duubaatiin subscribe, like, comment gochuun nu jajjabeessa.